waajirri carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa dargaggoota piroojeektii biqaatiin hammatamanii shaakallii hojii irra turan eebbisiise. Waajirichi dargaggoota piroojeektii biqaatitti marsaa sadaffaaf leenji'aa turan 1799 eebbisiise. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Adaamaa fi qindeessaan kilaasteraa diinagdee obbo Maatiyus Sobboqaa magaalittiin galmoota gurguddoo hedduu qabachuu kaasuun keessumaa wabii nyaataa mirkaneessuu ogummaa dagaagsuu fi intarpirinarshippii dagaagsuun hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Hojiin galmoota qabamne keessaati yaadama magaalomsuudhaan kan wal qabatu lafa magaalomsuu nama magaalomsuuf mootummaa magaalomsuun kan wal qabatu keessaa kallattiidhaan dhimmi namaa wajjiniin kan wal qabatu nama ogummaa qabu nama waa hojjetu nama harkaa fi sammuun isaa wal faana socho'u uumuudhaan wal qabatee hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa turanii jiru. Ammas xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan hojjechaadhaa kan jirru jechuudha. Keessattuu immoo inisheetiiviiwwan keenya tokko inisheetiiviin carraa hojii uumuu qaba. Lama inisheetiiviin galii maddisiisuu danda'uu qaba. Sadi inisheetiiviin keenya aadaa hojii jijjiiruu qaba. Aadaa qusannoo jijjiiruu qaba. Kana giddu galeessa godhannee akka walii galaatti immoo jiruuf jireenya uummata keenyaa qixa jijjiiruu danda'uutiin. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa obbo Abdul Qaadir Xayyibuu gama isaaniitiin piroojeektiin biqaat eebba marsaa sadaffaaf gaggeessuu dubbatanii dhaabbilee garaagaraa wajjin ta'uun dargaggoota carraa hojii dhabaniif 1799 carraa hojii uumuun hojiitti galchuu dubbatu. Guyyaa dargaggoota 1799 sagantaa kanarratti fayyadamaa ta'e sagantaan kun sagantaa biqaati. Zaareen lanagee jedhu fandii baankii addunyaatiin gargaarama mootummaan kennaa lama jeessedha. Inni kun dargaggoota barumsa isaanii sababa garaagaraatiin addaan kutaniif faayidaa kan kennuudha. Akka magaalaa keenyatti piroojeektii kana marsaa sadii kan geggeessine marsaa sadiinuu karaa milkaa'ina qabuun kan xumurre bara kanas gurmiidhaan qonna irratti industirii godoo irratti tajaajila irratti dargaggoota hedduu carraa hojii galchinee jira. 50 ol bara kan dargaggoonni carraa hojii argatanii jiru. Inni kun karoora keenya waggaarraa gara parsantii 80tti oli haala itti milkeessinetu jira. Hawaasnis maalummaa waajjira carraa hojii uumuu hubatee hirmaannaa guddaa godhaa jira. Magaalli Adaamaa sheediiwwan isaa magaala tokko ni gahaa jechuudha. Waliigala sheediin haga ammaa ijaarra 10,000 oli magaalaa Adaamaa keessatti sheediin qonnaa sheediin industirii godoo. Kanaaf industiriiwwan amma fidaa jiru baay'ee guddaadha. Maashiniin Oromiyaatis sosochii godhaa jira. Nus fedhii maashina baay'ee bal'aa dhiyeessinee jirra. Dargaggoota amma asitti leenji'an kana baay'ee isaanii dhaabbileen gurguddaan akka IP maal bal'inaan nama yoo qaxaranis enterpiraayizoonni keenya bara dheengaddaa hojii keessa galan deebisanii barana haalli isaan itti qaxaran baay'ee guddaadha. Hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa sagantaa eebbaa kanarratti argamuun dargaggoonni fi keessumaa immoo dubartoonni carraa garaagaraan haala mijataa dhabuun turullee dukkana keessatti hafuu akka hin taane baranii namni kamiyyuu ogummaa hojjetee ittiin jiraatu gonfachuu danda'a waan ta'eef baga gammaddan ittiin jedhan eebbifamtoota ogummaa kanneeniin. Hunda caalaa kabajamtoota eebbifamtoota guyyaarraa carraa leenjii shaakallii hojiirraa argachuun eebbaaf geessan baga guyyaarraa geessan baga guyyaarraa geenye baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada. Barachuun barbaachisaa ta'ullee carraa garaagaraan humna dhabuun haala mijataa dhabuun barnoota barachuu dhabuun dukkana keessatti hafuu jechuu miti. Namni kamiyyuu nama ta'e erga uumame ogummaa hojjetee ittiin jiraatu gonfachuu danda'a. Ogummaan bu'uura jireenya dhala namaati. Kanaaf jedhan Injiinar Eebbaan dargaggoonni kunneen gara fuulduraas mul'ata keessan bal'aa gochuun biyya keessaniif abdii ta'uu qabdan jechuun dhaaman. Waan kana caalu hojjechuu akka dandeessan immoo abdii qabna. Bor isin abbootii qabeenyaa namoota hedduuf carraa hojii uumtan namoota hedduuf ogummaa leenjistan biyya kanaaf abdii akka taatan badhaadhina waliigalaa mootummaan mirkaneessuuf deemaa jiru milkeessuu keessatti qooda keessan akka baatan dhaamsa sirrii dhaamuu barbaada.
dargaggoonni eebbifaman dubbisne tokko tokkos carraa fi leenjii argatan kanatti gammaduu himaniiru. Maanan hojjechaa ture mana nyaataa ture isarraa waan guddaan baradhee waan hedduun argee hunduratti immoo kana caalaa akkan ofii kootii dabarsu nan beeka abdiin qaba waan ta'eef. Kan koo Mulgeetaa Fiqaaduu Addunyaan jedhama. Kanan irratti gurmaa'e biqaat keessa biqaat irratti huccuu hodhuu irratti huccuu hodhuu ji'oota jahaaf leenjii haala gaariidhaan irratti hirmaachaa turre. Amma immoo sagantaa eebba kana guyyaa irratti xumurree